yeroo ulfaatti soorata gaarii fi fayya qabeessa nyaachuun hagam murteessaa akka ta'e beektu. Maqaan koo Dr. Tulluu jedhama. Hakiimaa fi barsiisaa yuunivarsiitii. Viidiyoo kana keessatti nyaatawwan baay'ee barbaachisaa dubartiin tokko yeroo ulfaatti soorachuu qabdu 10 adda baaseen sirriitti isinitti hima waan ta'eef hordofaa. Biyya keenya Itoophiyaa keessatti qorannoon akka mul'isutti parsantii 80 ol kan ta'an dubartoonni yeroo ulfaatti nyaanni isaan fudhatan gahaa miti. Nyaatonni isaan nyaatanis dhangaalee nyaataa barbaachisoodhaan kan guute miti. Inumaayyuu immoo kan nama ajaa'ibu dubartoonni naannoo parsantii 21 hanga 43 ta'an yeroo ulfaatti hir'ina nyaataa qabu jedha qorannoon biyya keenya Itoophiyaa keessatti akka agarsiisu. Gabaasni UNICEF akka argisiisutti nyaanni gahaa hin taane nyaanni sooratoota ijoo kanneen akka aananii, fooliitii, kaalsiyeemii fi zinkii of keessaa hin qabne hir'ina dhiigaa yeroo ulfaatiif garmalee dhiiguu yeroo ulfaa du'aatii haadholii yeroo ulfaa fi da'umsaa fiduu danda'a. Itti dabaluunis UNICEF akka jedhutti yeroo ulfaatti nyaanni dubartiin ulfaa fudhattu gahaa fi gaarii yoo hin taane ulfi gadaamessa keessatti du'u, daa'ima ulfaatinni isaa gadaanaa ta'e dahuu, erga dhalate boodattis daa'ima bilchinni sammuusaa duwwatti harkifate dahuudhaaf sababa ta'a. Kana malees daa'imni haadha yeroo ulfaatti nyaata gahaa hin arganne irraa dhalate gara fuulduraatti umurii isaa ga'eessummaatti dhibeewwan yeroo dheeraa kanneen akka onnee, dhiibbaa dhiigaaf sukkaaraa carraan saaxilamuu isaa guddaa. Qorannoon dhiyeenya godhame akka mul'isutti walakkaan du'aatii daa'ima waggaa 5 gadii kallattiidhaanis ta'ee al-kallattiidhaan soorata gadaanaa haadhaa yeroo ulfaa fi harma hoosisanii wajjin wal qabata. Haa ta'u malee biyyoota guddataa jiran keessatti biyya keenya dabalatee dubartoonni baay'een nyaata gahaa sababa isaan itti fudhataniif tokkoffaa fi inni guddaan xiyyeeffannoo itti kennuu dhabu. Inni lammataan gorsa ogeeyyii waa'ee nyaata ulfa duraa fi yeroo ulfaa dhabu daa'ima fayya qabeessaa fi lammii oomishuu danda'u horachuudha. Nyaata yeroo ulfaa irratti xiyyeeffachuun baay'ee barbaachisaa. Kanaaf karaa yuutuubii kanaa odeeffannoo barbaachisaa ta'e isinii kennaa na hordofaa. Nyaatota yeroo ulfaatti dubartiin ulfaa tokko fudhachuu qabdu keessaa inni jalqabaa nyaatota midhaan dheedhii irraa hojjetamanii. Isaan kunis kan irraa argaman xaafii, qamadii, boqqolloo, ruuzii, garbuu fi kanneen kana fakkaatan. Nyaatonni kun of keessaatii dhangaalee nyaataa kanneen akka vaayitaaminii B, pirootiinii, faayibarii, ayiranii fi maagneeziyeemiidhaan kan badhaadhe. Faayibariin fayyaa sirna bullaa'insa keenyaa eega. Bullaa'insa ariifachiisa. Gogiinsa bobbaa yeroo ulfaa hir'isa. Ayiranii koompaawundii heemogiloobiinii jedhamu seelii dhiiga diimaa keessatti kan argamu. Oksijiinii qaama keenya keessatti iddoo barbaachisaa ta'etti geejjibuudhaaf kan nu tajaajilu hojjechuudhaaf baay'ee barbaachisaa. Dubartiin tokko yeroo ulfaatti hir'ina ayiranii qabdi yoo ta'e qoree garaagaraatiif ishee saaxiluu danda'a. Ulfis immoo rakkoo irra bu'uu danda'a. Haa ta'uyyuu malee biyya keenya keessatti soorattoonni kun beekamu. Namoonni baay'eenis guyyaadhaa guyyaatti kan isaan sooratan isaan kanaadha. Isaan kun barbaachisaa hoo ta'aniyyuu dabalataan nyaatota biraa ammoo soorachuun barbaachisaadha. Gosa nyaataa dubartiin ulfaa tokko soorachuu qabdu inni lammaffaa midhaan agadaati. Isaan kunis kanneen akka atara, baaqelaa, shumburaa, misira, ocholonii fi kan kana fakkaatan irraa argamu. Gosoonni nyaatota kanaa dhangaa nyaataa yookaan koompaawundii barbaachisaa maal of keessatti qaba? Faayibarii of keessaa qaba, pirootiinii of keessaa qaba, kaalsiyeemii of keessaa qaba, akkasumas vaayitaaminii B9 baay'ee barbaachisaa kan ta'e fooleetii kan jedhamu of keessaa qaba. Fooleetiin guddina sammuu daa'immaniitiif baay'ee barbaachisaa. Ulfa dura ji'a tokkorraa jalqabee hanga ulfooftee ji'a 3 guututti dubartiin ulfaa tokko fooleetii sirriitti fudhachuu qabdi. Sababni isaa yeroon kun yeroo itti sammuu fi ispaayinaal koordiin daa'imaa yookaan miciree itti ijaaramu. Dubartiin ulfaa yeroo kanatti fooleetii hanga maayikiroograamii 600tti ishee barbaachisa. Isa kana hundumaayyuu nyaatarraa hin argattu. Kanaaf mana yaalaa yoo dhaqxan nyaatota fooleetii kennanitti dabalee bifa kiniinitiin dubartiin ulfaatti ni kenna. Dubartiin tokko yeroo kanatti hir'ina fooleetii qabdi yoo ta'e daa'imni isheen deessu carraa mudaa lafee sammuu fi lafee dugdaa qabaachuu isaa guddaa. Isa kana ittisuudhaaf nyaatota fooleetiidhaan badhaadhan akkasumas immoo kiliinii ogeessa fayyaa biraa isiniif kennamu seeraan fudhachuun barbaachisaadha. Kanaaf nyaata keessanitti midhaan agadaa dabaluu hin dagatina. Nyaanni gosa sadaffaa oomishaalee aannaniiti. Yeroo ulfaatti fedhii daa'ima keessanii guutuuf kaalsiyeemii fi pirootiinii dabalataa isin barbaachisa. Isaan kan argachuuf immoo aannan ayibii fi itittuu yookaan baaduu filannoo gaariidha. Pirootiiniin bu'aalee aannanii keessatti argamu daa'ima keessan xiqqaa isa guddachaa jiru ijaaruudhaaf baay'ee barbaachisaadha. Dabalataanis aannan madda kaalsiyeemii amanamaadha.
Kaalseemiin ijaarsa lafee daa'ima gadaamessa keessan keessa jiru baay'ee barbaachisaadha. Bu'aan aannanii pirootiinii fi kaalseemiidhaan alattis gosa baakteeriyaa fayyaalessa proobaayotiks jedhamu of keessaa qaba. Baakteeriyaan kunis fayyaa sirna bool'a'iinsa haadholee ni eega. Afuraffaan maxaaxish yookaan sukkaar dinnicha. Kumpaawundii qaamni keenya gara viitaaminii Aatti geeddaru beetaa kaarotiinii jedhamu of keessaa qaba. Viitaaminii A immoo guddina qaama daa'ima tokkootiif baay'ee barbaachisaadha. Kanaafiyyuu nyaata keessanitti sukkaar dinnichi yookaan maxaaxish dabaluun ni gorfamu. Sooranni dubartiin ulfaa tokko nyaata isheetti dabaluu qabu. Inni shanaffaan qurxummii. Qurxummiin asiidota coomaa fayyaalessa baay'ee barbaachisaa ta'e oomeegaa 3 kan jedhamuun badhaadha. Kunis sammuu fi ija daa'imman keessanii ijaaruu keessatti gahee guddaa qaba. Kanaafiyyuu yoo dandeessan torbeetti yookaan torbee lamatti jaattis ta'u qurxummii nyaachuu hin dagatinaa sin jedha. Jaaffaan hanqaaquu. Hanqaaquun sooratoota yeroo ulfaatti barbaachisan baay'ee isaa of keessaa qaba. Pirootiinii yeroo ulfaatti barbaachisan parsantii 90 hanqaaquu irraa argachuu dandeenya. Hanqaaquun of keessaa keemikaala kooliinii jedhamu qaba. Kooliiniin immoo guddina sammuu daa'imaatiif baay'ee barbaachisaadha. Hanqaaquun nyaata keessatti dabaluu hin dagatinaa sin jedha. Kuduraalee gurraacha magariisa kanneen akka raafuu maramaa fi salaaxaa tartiiba nyaataa keessan keessaa tokko godhachuun gaariidha. Akkasumas muduraalee kanneen akka kaarota, hundee diimaa yeroo ulfaatti fudhachuun ni gorfamu. Isaan kun dubartii ulfaatiifis ta'e daa'ima garaa isaanii keessa jiru barbaachisaadha. 8ffaa foon diimaa. Foon diimaan pirootiinii qulqullina olaanoo qabaniin kan badhaadhedha. Dabalataanis kooliinii, viitaaminoota biroo fi aayiranii of keessaa qaba. Foon diimaan gosa nyaataa kam caalaa aayiranii baay'inaan of keessaa qaba. Dubartiin ulfaa tokko aayiranii sirriitti hin fudhattu yoo ta'e sababa daa'ima ulfaatina gadaanaa qabu ta'uu danda'a. Nyaata keessan keessattis foon dabaluu hin dagatinaa. 9ffaan avokaadoodha. Avokaadoon cooma fayya qabeessa of keessaa qaba. Coomni fayyaalessa avokaadoo keessatti argamu kun gogaa sammuu fi tishuuwwan daa'ima kee xiqqaa ijaaruudhaaf baay'ee barbaachisa. Kanaafiyyuu avokaadoo akka hin daganne isiniin jedha. Kurnaffaan bishaan sirriitti dhugaa. Guyyaatti dubartiin ulfaa tokko yoo xinnaate bishaan liitirii 2 dhuguu qabdi. Bishaan daa'imaa inni gadaamessa keessatti argamu maddisaa bishaan haati dhugduu. Kanaafiyyuu bishaan sirriitti dhugaa. Namoonni baay'een nyaatota kana akka salphaatti argachuu baachuu dandeessu. Kanaafiyyuu wanti ati haasoftu kun hagas mara fudhatama hin qabu naan jechuu dandeessu. Mee nyaatota kanneen keessaa naannoo keessanitti kan argaman salphaatti argachuu kan dandeessan adda baasanii kaa'a. Sana booda irratti karoorsaa. Dhugaan sanitti himaa argachuu dandeessu. Sababii yeroo ulfaatti nyaata haala gahaa ta'e, haala sirrii ta'e hin fudhanneef daa'imni dhalatu rakkoowwan garaagaraa kan saaxilame ta'a. Kan ittisuuf dubartiin ulfaa nyaata barbaachisaa fi gahaa ta'e fudhachuun wanta filannoo hin qabnedha. Egaa waan na hordoftaniif guddaa galatoomaa. Gaafii fi yaada yoo qabaattan koomentii irratti naa barreessaa. Viidiyoon kun yoo isinitti tole namoota birootiif sheer godha. Yuutuubii kana immoo sabiskiraayib godha. Waa'ee fayyaa keessanii ilaalchisee viidiyoo biraa kan hojjedhu yoo barbaaddan natti himaa.